jirraa jirtu jennee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya Milkoo Orootuubii nagaan keenya bakka jirtan hundattuyyuu isin haa qaqqabu uummata Oromoo bal'aa uummata qaqqaalii. Egaa har'a obboleessa keenya Boru Hawaasii fi anis guutaan shaataanee marii waa'ee biyyaa akkasumas immoo torbe yaadaanno Haacaaluu Hundeessaa irratti waan jennuu fi akkasumas immoo akka nama Oromoo waa hubatu tokko irratti waan arginerraa waan isin biraan geenyu qabna. Kanaafuu marii keenya immoo isinis nu faana turtanii akka nurraa qooddattanii na abdii qabna. Egaa Boru baga nagaan dhuftee baga dhiyaatte. Nagaan guutaa galatoomii carraa kana na kennitee asitti naaf feeruu keetiif baay'ee tokkoon galateeffadha. Tattaaffiin kan kee baay'ee tokko naraajaa tattaafattaa hamma dandeessuun qabsoo Oromoo keessatti aartii Oromoo keessatti gumaacha humni kan kee siif eeyyame gochuuf ni tattaafatta. Kanaafuu Amilee si cabsu osoo hin taane hamilee kan kee kakaasun waan birallee nuus bira dhaabbachuu dadhabne akka mataa kootti yaadan si bira dhaabbachuu waan ati hojii irratti hamilee si kennuun baay'ee tokko natti tola. Na yaamtee na wajjin haasa'uu keetii irratti yookaan naaf feeruu keetii irratti miidiyaa kan kee miidiyaa Milkoo Orootuubii irratti baay'ee tokkoon si galateeffadha. Biroo kiyya galatoomi siin jedha. Egaa Boru Hawas ilmi namaa hunduyyuu taateen kaleessa keessa darbu bu'aacee guddaa qaba. Erga tuuqxee osoo eegaliin dura qophii keenya egaa Milkoo Orootuubii gaafa dhaabus nama tokkotuyyuu jira beektaa barreessaa kitaabati ati naamboo nagaasattu maaliif kiriitiin goone ati nama tattaaffataadha maaliif yuutuubiin banne naan jedhee egaa nama na kakaasee atis immootu keessa jirta odoo waan barreessitu waan jettu kana jechoota fayyadamtu kana hamma danda'amullee ta'u yoo horiin sunuyyuu ilma Oromoo tokko faayidaa qabaachuu danda'a hoos illee dhabe. Kanaaf odoo akkas gooteettanii warri hamilee koo jajjabeessan hunduyyuu warri bakkeewwan adda addaa teessanii har'a ga'uu kootti illee gammaddanii keessumaayyuu karaa Milkoo Orootuubiitiin hojiilee an hojjedhutti gammaddanii guyyaa tokko Boru beektaa wanti sitti himu arrabsoo waan jedhamu kana guyyaa tokko namni koomentii naa kaa'ee hin beeku. Anis adaba Oromummaa safuu siyaasaaf jedheetiin nama tuqee nama arrabsoo waan ta'eef sababa sanillee ta'uu danda'a. Abbaan immootu of hin dhaadu garuu rakkina qabu abbaan rakkina kana qaba jedhillee akkuma himatu rakkina hin qabnellee ibsuun gaariidha. Egaa atilleen immootu nama argiteetiin na jajjabeessuudhaan keessumaayyuu osoo ani milkaa'in dura jabaadhu duubatti hin jedhini namoonni si sakaaluu deeman hunduyyuu gararraa keerra darbuu hin danda'ani ati isaa ol dabartee hojii kan keetti fufuu qabda naan jettee nama na gorsu keessaa tokko karaa kanaan si galateeffachuu barbaada. Egaa maarree kabajamtoota hordoftoota keenyaa ergaa hammana jenneen booda kallattumaan gara qophii keenyatti osoo hin dabarneen dura Boruun kallattumaan ofiisin barsiisee egaa Boruun nama cimaa akka ta'e egaa seenaa isaatirraa hiriyaa walitti dhiyaannu baay'ee waan ta'eef waan waliin baranne walirraa baranne baay'ee qabna. Inni ogeessaa nama argite na barsiisuu danda'u jedheeti waan amanuuf mee Boruun egaa gabaabumatti waanuma daqiiqaa tokko hin guunneen ani Boru Hawaas kana jedhee eenyummaa isaa diiteeliin Oromoo ta'uu isaa hundi keenyaa beekna. Quuqamuun Oromoodhaaf dhukkubsachuun guddaanu eenyummaa kee ibseera. Kanaafuu mee waa tokko nuun jedhii dhaggeeffattoonni keenya si haa barani kana boodallee immoo deebinee akka dhufnuuf. Egaa guutaa na yaadda bara darbee iddoo kanatti liivii tokko seennee turre wareegama Haacaaluu dura na fakkaate moo duuba dura sana booddeetti hin deebine. Kanaafuu guyyaa sanillee Oromoonni as wajjin jirruu fi warri na beekan na beeku ani Boru Hawaasin jedhama barsiisan ture mana barumsaa Dinquu Dayyaas naaf yaad jedhamu keessan barsiisaa ture akkasumas Rift Vaalillee achittillee barachaan ture. Oromiyaadha silaa Oromoodha ilma Oromoo jenneen egaa kutaan deemuun hin barbaachisu yoo kutaa ta'e ilma Karrayyuuti aanaa Fantaalletti dhaladhee Karrayyuudha akkas egaa na beekta atilleen ollaa kooti boole kana caalaa wanti jedhu hin jiru gaa guutaa kan walla kan nama beeku waluma beeka gaayi miidiyaan kan keetillee faana faaraa miti akkasin jedhagaa
guutaa koo maal jettare? Egaa boru erga gana nuun jetteen booda kan argitee guddaa ulfaadhu eenyummaa ofii ibsuuni akka Oromootti Oromoo ta'anii qofa dhalatuuni eenyummaa itti gaabbii hin qabne inni gosaa fi aantee keetii immoo ollaan keetiif abbaan si dhalcheeyyuu boru ilmi kan koo bakkee akkanaati jedhee si obsuu waan hin oolle ati guddallee keessa deemtee ani bakkee akkasiiti bakkee akkanaati jechuunis xiqqoo egaa waan hin barbaachisu odoo barbaachiseeyyuu eenyummaan gosa irraa dhalate qaba aantee irraa dhalate qabda waan ta'eef sani egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa erga jalqabbii keenya hamma na waliin jenneen booda egaa nutis kan keesseenyu immoo ala keesseenyaa qilleensi baay'ee bareedaadha egaa eeyite laga kan seen durii ariif jedhama egaa laga ciisaadha baay'ee immoo ka uumama kanarra teessee innaa akkasii waa'ee Oromoos dubbattu kallattumaan waa'een Oromoos uumama akkamii akka qabu hubattaa jechuudha kana caalu qabdi eeyyeen lafa kanarratti teenye biyya ambaatti goone kana Oromiyaa irrattis dabarsinu numa dhufa jennee abdii qabna. Egaa marree ergaa gana jenneen booda kabajamtoota hordoftoota keenya kan chaanaalii Milkoo Orotuubi ammallee irra deebinee nagaa nu ta'an hordofaan isiniin jenna amma qophii keenya dhumatti egaa torbe yaadannoo Haacaaluu egaa Haacaaluun gameessa Oromoon gola Oromoo yaake Oromoo keessa nama seenaan isaa baduu osoo hin taane nama seenaan isaa bakka du'ettillee biqiltuun yookaan immoo dhaloonni egeree Oromoo irratti biqilan waa'ee isaatii fi seenaa isaatiin akka biqilaniitiin dhufan galma keenya hidheetanii yaada. Egaa torbi yaadannoo Haacaaluu Hundeessaatu ture gaafa waxabajjii 29 bara 2020tti kan gameessi kun nurraa wareegamee Oromoo keessatti hamileen cabee egaa waxabajjiin walumaa galatti guyyaa yaadannoo isaati jechuun ni danda'ama. Gaafa namni gaafa waxabajjii kana dha'u keessumaayyuu guyyaa wiixataa kun guyyaa Oromootti dukkanaa'ee boo'ichi qe'ee Oromoo hundatti beektaa Oromoon du'aa ture kanaan duraas garuu kan akka Haacaaluu qe'ee Oromoo bakka jirutti Islaama osoo hin jenne wal qoodee amantaan kiristaana Protestaantii Ortodoksiidha odoo hin jenne bakka hundaa walitti dhufee guyyaa itti boo'ichaan booroo isaa guute jechuudha Oromoon. Mee torbee yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa kana akkuma guutuu idil addunyaatti kan yaadatamaati oole akkasumas immoo nulleen asitti biyya kanattis yaadanneerra. Mee boru yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa gaafa yaadachuudhaaf jennu maaltuyyuu dura keetti dhufa Haacaaluu yaadachuudhaaf taatteewwan yookaan immoo ulfaatinni miiraa sitti dhagaaman maalidha osoo yaadannoo torbee isaatti hin dabarreen booda. Egaa guutaa baay'ee galatoomi akkuma jette waxabajjiin 29 kuni guyyaa seenaa Oromoo keessatti godaan isa tokko kaa'ee darbeedha. Gaafa 29 halkan sa'a 3 booda Oromoon ijji isaa hin boo'inni jira jedhee hin beeku yaadoni biyya baqas jiraatee biyya ofirra ka jiru Oromoon lubbuun jiru xiqqaa hamma guddatti gaafa wareegamuu goota hayyuu fi artist Haacaaluu Hundeessaa dhaga'u Oromoon halkan sun isaaf halkan jibbaa jiini waxabajjii kuni halkan wiixataa sa'a 3 sun silaa osoo lakkaa'amuu baate jedhee baay'ee gartee guyyaa kana gartee jibbu leen jiraachuu danda'a. Guyyaan kuni guyyaa torbeen kun akkuma beekamu torbee Haacaaluu Hundeessaati bara baraan isa yaadanna. Egaa Haacaaluun wanti isaa himameen dhumu goota Eeyyen erga wanti uummata keenya fakkeefuu fi egaa Haacaaluu gaafa yaadannu namoonni baay'een isaanii waa'ee dhimma amantiilee kan keessa kaasanii lakki nuni ilaallatu yaadannoon isaa osoo yaadanne nama amantaa keenya bakka bu'uu fi yaadannoo kana gaggeessina kan jedhan jiru amantaan ittis garuu Oromoo keessatti no amma goota amma kan ati Haacaaluu madaaltuni amantiidhani kutaadhani osoo hin taane Oromummaadhani kaayyoo Oromoo inni wareegameef san Haacaaluun amantii barbaade haa qabaatu ati amantiin kan dhuunfaa keetiti Oromummaa waliin qabna amma ajandaa san keessallee yoo seenuullee barbaadan kan Haacaaluu yaadachuu barbaade haa yaadatu kan Haacaaluu yaadachuu hin barbaanne nama of hin beekne eenyummaa kee hin jibbitu bar amantii kee akkuma jaalattu eenyummaa kee illee hin jaalatte
biyya keellee hin jaalatta. Kanaafuu Haacaaluu namni kiristaana musliima protestaantii waaqeffataa ta'ee namni Haacaaluuf hin boo'u inni jira jedhee yaadu. Guyyaa hiriira gaafa wareegama saasanii namni ba'e sun hundi kiristaana maybe Haacaaluun kiristaana ta'e waaqeffataadha maybe Haacaaluun waaqeffataa ta'e namni sun hundi musliima kan ba'ee dhume sun nama baay'ee dhume qeerroo baay'ee hidhame sababa isaatiin. Kanaafuu guyyaan wareegama Haacaaluu kun guyyaa Oromoota biratti guyyaa rifaatuu guddaa uume guyyaa gartee goota ija barbadaa kan gartee hin sodaanne kaayyoo sabaatiif wareegame kan gartee ijoollee isaa maatii isaa mucaan kun osoo jiraatee dhuma umrii 36tti kan inni wareegame waa hedduu uummata Oromoof gara aartiitiin waa hedduu buusuu danda'a. Walleen isaa tokkichi Oromoo miliyoona meeqaa kan garaa gargar hiree gara tokkotti deebisa jechi isaa tokkichi sirbi isaa tokkichi. Kanaafuu Haacaaluun ummatumti isaa Oromoodha. Maaliif ummatumti isaa Oromoodha jette waa'ee qabsoo hojjette irraa barta gootummaa hojjette irraa barta arjooma hojjette irraa barta. Gaafa uummanni keenya buqqa'ee Somaaleerraa sangoota meeqa biteeti kan inni kenne. Kanaafuu Haacaaluun waasiin ta'u jira. Yaadannoon isaa dheengadda kana gaafa darbe gaafa dhaggeeffatte nama sheekaa tokkotu shaashaman irraa dhufanii waa'ee dhimma Haacaaluu kana kaasanii dubbatan. Suuraa harkatti qabatanii suuraa kiisii kaataniitiin adeemaa turanii suuraa kana ol baasanii yaa uummata keenyaa jedhan namni kun nama sheekaati nama aalima guddaadha nama barsaa amantaa guddaadha. Ol baasan ani ilmoo kiyyaan dhabe jedhanii suuraa gaafa duraa shaashamanii sheeka ta'uun qeesii ta'uun abbaa amantaa ta'uun ilma kee ka du'e ilma sabaa ka du'eef gadduu sin dhoowwu namni namaaf gadda horii fi heewaana du'eef ni gaddita bara yoo akka malee du'e wanti Haacaaluuf sheeka taatee gadduu si dhoowwuuf nama kan kee kan du'eef gadduu si dhoowwu inuma hin jirre wanti akkasii jiraachuu illee hin qabu qooddaa fida waan ta'eef waan akkasii sun ajandaa akkasii sanii irruma dhiifta maaliif beekta innu Oromoo bakka bu'eeti kan wareegame ganda bakka bu'ee yookaan amantii bakka bu'ee wareegamne naafi ati musliima ta'uu dandeenya waaqeffataa ta'uu dandeenya kiristaana ta'uu dandeenya arda Haacaaluun kan yaadatamu torbe Haacaaluu kan jedhamee fi kiristaana musliimaaf amantiin osoo hin taane akka Oromootti kan yaadataa jiru akka Oromootti kan yaadataa jiru bara barallee yaadatama gurbaan kun. Kanaafuu qeesii ta'uu sheeka ta'uun Haacaaluudhaaf gadduu sin dhoowwu nama ati si barqeessi soo taate sheeka soo taate jechuudha. Kanaafuu Haacaaluun Oromoota hundarraa wareegame xiqqaa guddaa hundarraa wareegame nama Oromoo fi Oromiyaa jaalatu hundarraa wareegame gantuu fi immoo yartuun numa jirti yoo jiraatte sun dhimma isiiti san irra laallattu jechuudha. Maaliif parsantii 100 gantuu fi yartuu sabni hin qabne hin jiru inuma jirti ta garaaf bitamtu ta aanguuf bitamtu numa jirti kun waan barbaade jechuu dandeesse garuu kaayyoo inni wareegameef sani onnee Oromoota miliyoonota hedduu keessa akka jiru dagachuun qabdu siin jedha guuta. Guddaa galatoomii boru anillee wanti dhimmoota kana kakaasee si dhahee fi namoota gungummii adda addaa qe'ee Oromoo tokko keessatti dhageessisan sana fakkeenyummaan gaariin namoota jajjaboo akka namoota baay'eetu jira maqaa dha'uun barbaadu. Akka gartee namaa jala gorte qabsoorraa hubadda waan ta'eef osuma moortu kawur hora jettee darbanii jiraachuun bu'aa bahii qabsoon bu'aa bahii hedduu qabdi bitamee sitti dhufa ganamaa kan keettu jira wallaalaa kan keettu jira kana hunda gad deebitee yoo ka gartee wanta gootu taate kaayyoo kan keetti irraa hafta. Haacaaluun maal jedhamaa ture feerroo bittii qeerroo jirturraa maqaa meeqa isaan jedhamaa ture garuu inni san dhiisee kaayyoo Oromootiif oduu akka wareegamu beeku osoo dubbatu hanqarree du'arran deemaa jira magaalaa Finfinnee kana keessa jedhaa ture. Dhaammachaa ture. Dhaammataa ture akka duus beekaa ture saba kanaaf jedhee of kenne kanaafuu kan gadi deemtu bira kutu. Egaa guddaa galatoomii boru erga gana jetteen booda egaa torbee yaadannoo Haacaaluu keessaan baanu ammallee dhimmi keenya guddaan ajandaan akkasumas mootuu isa yaadachuudha. Nutis waan dandeenyu gooneerra akkuma argitu sana poostaraa sana qopheessinee walumaanatillee nu waliin turte poostarii san qopheessinee kubbaayyaa kaapiitti shaayii dhugan maqaa isaatiin hojjechiifnellee qabna shurraabota keeppii isaa hojjechiifne jira. Eeyyen
Eeyyen nu keessaan bannee fi wanta kana kan goonee fi malee yookiin immoo waan biraa agarsiisuu fi miti. Egaa torbeedhuma yaadannoo Haacaaluu kana keessa egaa biyyoota addunyaa gurguddoowwan dhalli Oromoo keessa jiraatu kamuu keessatti egaa beekamtiin yaadannoo isaa kun darbee yaadatameera. Mee egaa yaadannoo isaa kana Oromoon miira akkamiitiin akka yaadateetiin hin dabarsitu sitti dhagahame simee? Egaa guyyaan gartee waxabajjii 20 kuni na 29 kuni Oromoota baay'ee biratti guyyaa gaddaati. Guyyaan 30 immoo bariinsaa guyyaa hayyoonni qeerroonni Oromoodha hedduun itti shira gartee Haacaa akkaataa itti shirame gartee qabsoo Oromoo irratti shirameen mana hidhaa Qaallitii fi Qilixoo bu'anii guyyaa qeerroonni baay'een godinoota fi aanota Oromiyaa irraa hidhamanii itti ajjeefamanii haa ta'uuti garuu Caba Abiyyi Ahmad Abiyoot Kaasaawun Oromoo cabsuudhaaf karoorfate tokko Haacaaluurraa kaaseti tokko jedhee kan hojiitti seene karoora baay'ee lafaa qaba. Oromoo cabsuudhaaf waa hedduu karoorfatee ture. Kanaafuu guyyaa gootatti dhabne guyyaa Oromoon hundi itti boo'e ana akka mataa kootti yoo si hime guyyaa san yaadatta guyyaa asitti liivii walii seenne ganama guyyaa wiixata liivii asitti walii seenneti galgala san wareegame sirriidha baga na yaadachiifte. Waan sadii waan sa'a sadiirraa kaasee hamma waan dhibari bu'aan ture an firri koolleen du'ee beeka takka akkasitti boo'ee hin beeku. Liivii isaa kan inni torbee itti du'u sanitti seene OMN irratti guyyaa waarii wajjin godhe san bakka maal siinaa jedhu cabni Oromoodhaa suni Haacaaluurraan ba'uuni baay'ee tokko natti dhagahame akka mataa kootti jechuudha. Takka akkasitti boo'ee jireenya kiyya keessatti hin beeku. Uf durallee waan ba'u natti fakkaatu baay'ee tokko rifadhee caba guyyaa goota dhabne guyyaa gartee Oromoon artistii gartee lafaa dhufa ka Oromoo guutuu walii galche ka 4 kiiloof situ aane abbaa biyyummaa gartee Oromoo dhalallabe bara gartee wayyaanee sanuu jechuudha. Ka wayyaaneen qusatti Abiyyi nyaate guyyaan kun guyyaa abaaramaa akkan jenne waaqa walitti buuta. Waaqni namni tokko akkuma dhalatu ni du'a hin beekta. Garuu haala kanaan duuti isaa gartee akkana ta'uun kuni qabsoof waan bu'aa inni gartee qabsoo Oromootiif gumaache. Kanatu sitti dhagahama malee waan biraatii miti guutaa koo. Kanaafuu ji'allee guyyalleen abaarru garuu yoomiyyuu barabaraan Haacaaluun onnee Oromoota miliyoonota keessatti sabaaf sablammoota birallee keessatti kan yaadatamudha. Guyyaa itti ardiin Oromiyaa biyyi Oromiyaa itti nutti dukkanoofte na waggaan naannoo eegee waggaa sanittis kennuunaa fi arra deebinee asitti wal agarre asitti liivii seenne maal goona gaa guyyaatti qabsaa'ota hedduu dhabne guyyaatti hooggantoota sabaa baay'een itti Qaallittii fi Qilixoo bu'anii qeerroo Oromoo bakka baay'eetti cabxee dhiigni baay'een bu'ee innaa guyyaa kana gaa gaddaa fi yaadannoo isaa gartee akka gartee Haacaaluu hin duune bara baraan akka nu wajjin jiraatu lubbullee nu wajjin jiraachuu baatu kaayyoon inni wareegameef haqni inni wareegameef sun onnee Oromootaa keessatti gartee yoomiyyuu gartee guduunfamee akka kaa'amee gartee amma guyyaa bilisummaa fi walabummaatti akka jiraatu Oromoo keessa jirta. Torbeen yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa kun biyyoota idil addunyaa garaagaraa bakka dhalli Oromoo jiru kamittuyyuu egaa ayyaaneffatamee jira. Egaa yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa kana keessatti egaa miirri Oromoo bira ture haala sila argitee Oromoon nama kan itti jaalatuuni kan dabalameeti torbeen yaadannoo isaa kun darbe. Egaa torbee yaadannoo Haacaaluu kana keessatti nulleen immootu biyya kanatti egaa qophii qopheessanii yaadannoo kana yaadataniiru. Mee kanarrallee egaa waa tokko lama nuun jetta haalli ture haala akkamii egaatis bakki sanis turu yoo baatte egaa ilaalleedhaan waan xiinxallite qabda. Oromoon egaa yaadannoo isaa kana godhe miira akkamii argite bakka sanitti akka ilaaltetti? Egaa guuta waa'ee gartee kabaja waggaa tokkoffaa Haacaaluu kanarratti akkuma beekamu wajjin olii gadi fiigaa turre. Imbeetaa baanaarii hojjetu irratti
wantoota garaagaraa tishartii isaa hojjetu irratti keeppiidhaan burcuqqoo shaayii yookaan buna itti dhunnu kana hojjechuu irratti qophaa'aaf turre torbee 2 torbee 3 fi haa ta'u dikkata isaa ta'e ani guyyaa san achitti hin argamne garuu akkuma sirraas ta'ee namoota achirratti argaman akkasumas sooshaal miidiyaa irraa argeen qophichi baay'ee namatti tola. Waldaa hawaasa Oromoo Faransaay fi garee qeerroo bilisummaa Oromootiin akka qophaa'edha akka dhaga'etti baay'ee tokko namatti tola. Haalli ichi jiru wantu akkaataa hedduudhaan yaadatame Haacaaluun as qofaa miti guutuu idil addunyaa irratti Oromiyaa dabalatee guutuu idil addunyaa irratti bakka Oromoon jirtu biyyi Oromoon jirtu hundi dhuunfanis ta'ee gareedhaan namni hin kabajin hin jiru. Guyyaa sanii baay'ee tokko namatti tola. Kana caalu akka waldoonni kun lamaan gartee bara dhufus walitti dhufanii galma kana caalu fi haala kana caaluun akka kabajnu bara baraan jiraata Haacaaluun. Kana booda Oromoon jiraannan gaafni waxabajjii 29 inuma yaadatama bara baraan akkuma ebla 15 akka guyyaa gootota Oromoo kana bara baraan akka yaadatamu abdiin qaba. Kan qaallitti jiru qaallittitu hidhattuu yaadataa jira. Biyya nagaa qabdu keessa jiraattee akkamitti hin yaadannee baay'ee tokko namatti tola siin jedha guutaadha. Ati immoo achi turte ta'e kana keessatti illee aktiiv taateeti kan hojjetaa turte. Mee waan agartee waan xixiqqaatillee ati illee immoo daawwattoota keenya hordoftoota keenyatti himuu dandeessa na caalaa jechuudha. Egaa boru galatoomi bakka sana kan ture guddaa waan itti boontuudha. Bakkee sanitti kan ture taatteen ture miirri uummataa akkasumas immoo warroonni qophii kana qopheessanis galatoomaa jennaan waldaa hawaasa Oromootii fi akkasumas immoo qeerroo bilisummaa Oromooti waloodhaan wanti kun nu ilaallata waan Oromoo keenyaati jedhanii jidduutti deeffatanii qophii sana qopheessanii egaa hamilee guddaadhaan yaadannoon suni kan darbe achitti kan arge immoo waan baay'ee Oromoo boonsuu fi Oromoodhaaf abdii ta'ulleedha biyya kana keessatti. Egaa inni guddaan Oromoon walitti dhufeetiniin goota ofii beekee nama ofii beekee qaalii ofiitiif waadaa galee galmaan ga'uudhaaf yaaluun waan guddaadha jechuudha. Egaa akkuma beekamu yaadannoon Haacaaluu Hundeessaa akkuma idil addunyaatti akkuma reefu jenne kan kabajame hanga har'aa kanatti illee biyyoota baafagoo kanneen akka Eeshiyaattillee Ameerikaattis biyyoota dhiyaa fagoo biyya ardii torban hundarrattu bakka dhalli Oromoo argamu hundattuyyuu ayyaaneffatamee oolee biyya keessattillee akkasuma kanaaf egaa Haacaaluu Hundeessaa nama qaalii keenya bara baraan yaadannee egaa haala itti yaadannu egaa yaadannoon isaa bara baraan deddeebi'eetanii yaada. Egaa mee asumaan egaa sirba osoo hin taane viidiyoo gabaabduu akka dookumantariitti qopheessine tokkotu jira waan daqiiqaa 2-3 caalle isii kana mootu egaa asitti yaadannoo waldaan hawaasa Oromootii fi akkasumas immoo qeerroon bilisummaa Oromoo qopheessan uummanni Oromoo irratti hirmaatee yaadannoo kana kan godhe dungoo qabsiisuun akkasumas immoo miira adda addaatiin mee viidiyoo kana daawwannee walitti deebina. Ammasitti egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan isin faana turan guutaa nashaati akkasumas immoo boruu hawaasii egaa mariin keenya akkuma itti fufetti jira. Ammasitti immoo viidiyoo gabaabduu kana ilaaltanii akka walitti deebinuun abdii qaba. Isinis qophii keenya faana turtii gaarii. Asal berbeda asal musim itu betul. Atau kofa namoota maybe maka qeerroo bilisummaa Oromoo Firaansi jedhu kun namoota keessa jiran namoota hundaaf otoo hin taane namoota 2-3 haaraa ta'uu danda'a. Qeerroo bilisummaa Oromoo Firaansi kan jedhu Firaansi guutuu bakka bu'ee osoo hin taane fedhaan namoota irratti hirmaatanii fi karaa faayinaansiis ta'ee karaa namoonni qabu dandeettii qaban hundi. Abbaan gooti. Isin immoo gara bisiitti dabarsaa mee hamilee kennaafi. Keenyummoonni garaagaraallee iddoo keenya jiru isaanis haasaa nu godhan taraa taraadhaanii ulfaadha. Galatooma har'a gammachuu guddaatu natti dhagahame. Hunda caalaayyuu wanna asitti baay'inaan argamtaniif ammallee galatoomaa isiniin jedha. Warroota waan kana mijeessuuf nu wajjin dadhabaa turan akkuma
wanda san jedhetti nama hunda yaamnee maqaa hin dandeenyu keessattuu warra koree yoo isin arrabsullee dandeettanii yoo isin lolullee waan hundaa dandeettanii ana wajjin waan kana bijeessuuf waan na wajjin dadhabdaniif ammallee galatoomaa isin jedha. Gahaa miti kana caalaa mootuu hawaasnillee hirmaannaan keessan baay'ee nu barbaachisa. Argitanii tokkummaan keenya baay'ee namatti tola. Har'amee akkanatti yoo wallaallu nu hundi keenyaa hin bareenna. Kun immoo itti fufuu qaba. Wanti isinirraa argannu tokko hin jiru. Garuu tokkummaa keenyaaf walitti dhufnee gammachuu keenya aadaa keenya wal barsiisnee akkanatti waliin taaneetiin hin deemuun baay'ee tokko walirraa baranna jedhee yaada. Hirmaannaan keessan baay'ee nu barbaachisa. Ammallee nu wajjin dhaabbadhaa. Kana caalaa hojjenna yoo tokko taanee wanta barbaachisu hundaa goone. Itti aansuudhaan qeerroo adda bilisummaa Oromoo asitti ta'anii yaada kana yoo dhiyeessinu nullee akkuma isin hawaasa waldaa Oromoo Faransaay taatanitti nullee ijoollee mateessanii waan tokkoon isin qarqaaruu barbaanna. Faayinaansiin illee waan biraatiin illee jedhanii nu dhufanii nu gaafatanii waan akkana bareedaa kana goota keenya yaadachuuf qopheessan akkuma argitan kana asumaan galateeffachuu barbaada. Sagantaan itti fufaa kan waan galatoomaa isiniin jedha hundi hooggantuu waldaa Oromoo Faransaay hedduu galatoomi jennaan mee hamilee kennaafi. Kanattu aan Sudaan keessummaan karaa fagoo irraa dhufee nu hedduu kee jira ammas immooyyuu deemaa jira. Haa ta'u immooyyuu dhaamsa daqiiqaa tokkoof isinitti dhaammadhaa jedha jaala keenya jaal abbaa mirgaa gara kanatti affeera. Mee hamilee maanguddo kana. Galatooma guddaa biraa haasa'uu fi miti. Ammaan tanas waldaa hawaasa Oromoo Faransaay waan kana qopheessitan qeerroo bilisummaa Oromoo Faraans itti dabalamtanii bareechitan hojii keessan kana caalaa bareedu. Wanti gabaabdu imalli bakka kana dhufne laafaa miti. Imalli Haacaaluu nyaati ammas kararra jira. Asii Haacaaluun dhugaa ija qaroo tokko dhabne nama tokkotu guyyaa inni wareegame har'a ija takka nu baay'isan jee dhuguma ija takka nu baay'isan ija kanaa immoo dhabaatumaan ragee fuuldurarree nu bula jira fuuldurallee akkanaa hedduu dhabuuf ta'e maaliif karaarra jira hoggaa takka if maddii ilaaltee ifitti as garagaltee hoggaa if ilaallu xiqqoo waatu namatti dhaga'ama qaawa hedduutu natti jira Haacaaluu yaadachuuf Oromoon Faransaay keessa jiru hanga kanaa miti yoo xiqqaate harka lama sadii yookaan mana isaa boqochuu jira yookaan bashannanarra jira. Hordoftoota keenya egaa deebinee walitti dhufnee jirra. Ammas mariin keenya akkuma itti fufetti jira. Isinis immoo qophii keenya kana nu faana taatanii hanga ammatti warri nu dhageeffachaa akkasumas immoo nu ilaalaa turtanii fi karaa foddaa chaanaalii Milkoo Orootuu bitiin edaa kan jirru televezyiina hin godhanne ammas karama sooshaal miidiyaa hawaasummaatiin fayyadamna. Amma gaafa egaa qabiyyeessaa mijjeeffannee waan gaarii tokko uumnutti egaa boruu yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa irratti erga hamma na dubbanneen booda egaa yeroon keenya xiqqoo si saffisaa waan jiruuf nu harka egaa waa'ee dhimma haala yeroo Oromoon keessa jiru yookaan immoo jibbaata Oromoon yeroo ammaa kana siyaasaan liqimfamee keessa jiru irra waan tokko kaafnee qabxiilee muraasa tokko kan dubbannu ta'a. Nama akka nama humna Oromiyaa keessaa bahee bara fi tokkotti akka nama gama keessa galtee quuqama itti qabaatutti dhimma yeroo Oromoo keessa jirru kana keessaa yaada keessa dhufeetiniin keessa keetti dhaggeeffattoota keenyaaf egaa akkasumas uummata Oromoo bal'aadha ibsitee yaada kana akka nu dhiyeessituun ijoollee biyyaa kotii gurgurra mataan furaa eenyuutu eenyuun alee maaliir waan hunde
Otoo birbirsi jiru maaltu faarsame jire ani beeku guddaan gaafa Afrika Oromoo koo Oromiyaa mitire sirna gadaa mitire Oromummaa mitire gadaa fi dhugaadha kallachi keenya Difuu fi safuudha kabajni keenya gadaa malee faarsiinu gado nubaan bulaa hin qabnu mado nangalam jedhu namni osoo hin geenye falaan argatu namni baloombe kanyaar collee inna'u gonka dhugaa irra maaltoona dorka eessatti kufee namni dhugaa buune galgalaan tolu namni sobaaf duune silaa bilisummaa san kan jedhamu kan Oromootti cabeessaniif gartee dhandhamuudha fi gartee erga gartee bira geenyedha kan deemnee garamne egaa kudhan kudhan numa gorsee himadinnaananii fubuugitti dabse obsii dangaa darbu qaba harki bokkuu qabe boodees numa qaba Natu si bata si tu dadaba Obsu fi doksu koda bumasete Obsu koda bumasete Ni bekti ngarang kosa kana gote Sibilan ne sibila tu para Ugan nama galgala gala Hada bacapsa inni karabeku Hatat tinggamu namni haki beku Sangaanus naa iyyite qaccee eekaarifna yaadatti dawwe eenyutu naa bubbuttaree nyaara keessi mul'atu beeki garaan maaf na nyaaru kanarra maala naara silginaaru kanarra maala bo'aa hin bo'u kanarra yoo jiraanne birraa walagar yoo jabaanne birraa walagar yoo waltaane yoo jiraanne birraa walagar yoo waltaane wala garra tira wali sarfu wala garra tira wali sarfu wala garra tira wali sarfu wala garra birra wala garra Tuan dek Tigray, dalam masa beli nation. Isan aku mau cap sudah kita isan cap sudah diameter. Jasa dia kalau bumba Ya jole kan jennenole ya jole kan jennenole ya jole ammas na vole Gada male farsinu gado nubaan bulaa hin qabnu mado nangalam jedhu namni osoo hin geenye falaan argatu namni baloombe kanyaartullee inna'u gonka dhugaa irra maaltoona dorka eessatti kufee namni dhugaa buune galgalaan tolu namni sobaaf duune harka wobootee waraana bilisummaa Oromootti makamee yeroo Tirati Akar kendeemtu garaadha filatti Gaafa ol baatu tulluudha mul'atti Gowwaan oseen karra cufa Namni kufuu hawwee teessumatti kufa Garaa kuteessatti dukkanni ni ifa Obsuu fi dhoksuu kooda bumaseeti Ni beekti garaan goosa kana goote Sibiilatu qara dhugaan namaa galgala gala Hadhaa bacapsaa inni karaa beeku Haqqatti hin gafuu namni haqqii beeku Sangaanus naa iyyite qaccee eekaarifnaa yaadatti dawwe eenyutu naa bubbuttaree nyaara keessi mul'atu beeki garaan dhiira Gaafa dhiiraa lubbuun dabartu eessa baashii silas du'a naftu Gaafa giiti lubbuun dabartu eega jaaduu lubbuun nama darbu
gadira Dukuna maratu Gafa kiti Dukuna dabartu Gafa gota Dukuna maratu Gaf dugake Dukuna dabartu Wala gara gara wala gara gara Wala garre jira wali sarufir Wala gara gara wala gara gara Wala garre jira wali sarufir Wala gara gara wala gara gara Wala garre jira wali sarufir Wala gara gara wala gara gara Wala gara gara wala gara gara Bira wala gara gara Holalte Professor Enu da jedhama maqaa isaan beeku kan pirezidaantiin Maqalee Yuunivarsiitiidha. Dooktorri gaazexeessa walaa biyya biraa jiraatu Keeniyaa irraa $2,000 kan nyaatu jechuudha. Qarshii Itoophiyaatti guddoodha amma yeroo gara qarshii 100 ol siqa. Kana dhiisati kan dhaqee lolaa ture. Jeneraalonni isaanii warri gartee retired warri gartee ba'an dulloomanii xoorataa ba'an. deebi'aniiti kan lola kana hoogganaa jiran maal jedhe beeta afar lisen tanastenaal jedhe biyya raabnetti kaaneera kana booda namni dhaabu hin jiru jedhe dhuguma abiyyi fi yookaan warri interimii gartee achi jarri erge gartee yookaan gartee warrumti abiyyi ergisunu bari uummata usaaniif yaadu dhuguma sitti hima warri abiyyi ergisunu warrumti waa'ee uummata isaanii irratti akka uummanni beela'u akka uummanni gudeedamu akka dubartoonni gudeedamu hin gabaasu miidiyaa addunyaatti akka ba'u kan jedheef iyyuu akkanatti fakkaatutti mootummaa jiddu galeessaa kana faana yookaan qokkee wal qabee jiru warra inni bakka buusa jedhee ergeessan waa'ee marii wanta dhaabuudhaan alguuta maal fakkaate mariin qawwee dhaabuu hunduu bakkuma jirutti qawwee dhaaba dhukaasa dhaaba malee kiis faayir kan jedhu suni dhukaasa dhaaba malee namaa biyya gallakkistee yookaan namaa magaalaa duraan to'atte gallakkistee qawween dhaabaa jechuun hin jiru wanti akkasii oo kan laaltu ta'e gorsaan pirezidaantii naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa waan dubbataa jiru bakka isaan deemanitti gala deemnetti jaalatanii osoo hin taane dirqitu baasee jedha Tiwiitar isaa tokkorratti saa 72 akka kenneef Maqalee akka gallaksanii baan hodhuguma dhiira ta'an jechuun maqaluma ta'anii waliin jechuun oruma dhuguma gartee akkuma barbaadan isaan uummata yaadan ta'e jechuun achuma Maqalee ta'anii wajjin mari'atan ture mari'atan maaliif ammallee dubbiin ganaa jira wanti asii jechuu barbaade maalidha Oromoon osoo gaafii Oromooti kan na gaafatte Oromoonis harcaatullee gantullee yartullee of keessaa yoo qabaate harki guddaan Oromoo bilisummaa Oromootiif jenereeshiniin amma jiru kun jenereeshinii gartee abbaan arge gartee bitu osoo hin taane jenereeshinii gartee kaayyoo fi dhugaa sabaatiif gartee qabsaa waan ta'eef waan tokko gochuu hin danda'ani. Deemtee sabni Oromoo numa bilisooma. Garuu akka Tigraay kanatti dafnee bilisummaa barbaannu argachuu dhiisuu dandeenya. Maaliif Tigraay yoo fudhatte Profeesara, daldalaa, barataa, barsiisaa hundi qabsoo kanatti ba'eeti kan achi ga'e. Waa tokko si gaafadha. Osoo Tigraayin tuni akkuma kaleessaa cabsitee Finfinnee dhufte warri har'a ilma abbaa gadaa ofiin jedhu kan akka Abiyyi kan akka pirezidaanti Shimallis kan akka Taayyee Danda'a kan akka Biraanuu Leenjisoo kuni dhuguma ba'anii saba kanaaf jecha bosona galanii mormatanii Finfinnee sanitti deebi'u jettee adda iyyaaddu garuu fudhadhu ati Tigiroonni warra waggaa 27 birrii $1 taphataa ture warra addunyaa kana akkas ture kan dhaabaa ture warra Itoophiyaadhaa miti addunyaarra qarshii isaanii facaafataa ture kuni har'a garuu saba kanaaf jecha warri kaleessa heewaatu jibbuuyyu bar uummata kata'ee ka heewaatu jibbu ture Tigiroota keessa warri sunuu gaafa gartee gabrummaa sanii bakka gabrummaa tanatti fudhachuu dideeti kan gartee wajjin ba'ee gartee kan gartee bilisummaa isaanii kana gabaabse Oromoo keessa immoo akkuma qabsaan miliyoonotaan jiru harcaatuuf waan jirtuuf tarii maybe dafnee bilisoomuu daftee waan barbaadu san qaqqabuudhaaf yeroo nurraa fudhachuu danda'a malee qeerroon kumatamaan waraana adda bilisummaa Oromootti wobotti makamaati kan jiru gara siyaasatiin
gara gartee nagaatiin jedhame gara gartee mararaatiin hin taane gara marrootiin akkuma jedhame Oromoonis hiree isaa kana akka Eertiraarraa Tigraay soo kan deemtu taate hiree isaa ofiin murteeffachuu mootummaan kun harka micciiree jechuudha. Wanta odeeffamaa jirutu jira. Tigraay silaan warra baateetti amma humna qabnu humna Eertiraas dabalatee humna qabnu hunda Oromiyaa irratti deebinee Oromiyaan akka harkaan baane wanti jedhamu jira. Abiyyi kana ni godha. Abiyyi waan jedhe hunda akka qoosatti jedhe hunda takkuma takkaan godhaa jira. Kanaafu kun immoo kan taane keessa alaan Oromoon warri gartee PP taatanii haalli yeroo isin garaan qarshiin isin bittelleen saba kanarraa boru bakka dhabxan hin qabdan waan taateef saba keessanitti deebitanii saba keessan wajjin dhaabattanii bilisummaa saba keessanii kana daftanii akka bakkaan geessan kan hidhates jabaatee sabnis ilmaan isaa kan isaa jecha bosona gale kana jabeessee qabu qaba. Gitachoo Asaffaa, Gitachoo Raddaa, Dabreexoonoo jette warra kaleessa dhiiga ilmaan Oromootiin harka dibataa ture. Arda garuu Tigraay jarri kuni uummanni kuni uummata harka dhiigatti jedhee ofirraa tufeen kennine Abiyyiif of keessatti liqimsa isaa jecha itti wareegame itti gudeedame. Ilmaan kan kee kan bosona seentee gartee garaa qullaa miila qullaa gaara keessa deemtee gartee kufaatii fi gartee du'a kan kee kana sindiruudhaaf lubbusaa wareegaa jiru kana bira dhaabbachuu qabda. Karuma kamiyyuu qabattee hammattee diina isaanii yoo dhufe itti akeeka jalaa gorsa nyaachisa obaasa akka gartee amma uummanni Tigraay hewaatiin of keessatti qabee gartee yeroo gabaabatti gartee biyya ofii bilisoomse kan sab ilmaan kan keessaa ba'ee siif jecha bosona galee siif jecha du'aa jiru siif jecha qilleessa fi gartee bosona keessa deemaa jiru kana bira dhaabbattee akka sabatti gargaartee kan ala jirtu kan keessa jirtu guyyaan yeroon itti Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessan am yeroon qeerroon kumaatamaan itti leenjitu am Oromoon akka sabatti karaan mararaa waan cufameef karaan nagaa karaa marroo kanarratti jabaachuu qaba karaa dippiloomaasiitiin warri ala jiru jabaachuu qaba. Kanuman jedha guutaa hoo haala kanaan walii gallee kan deemnu taate wanti bilisummaan Oromoo hin argamneef inuma hin jirre gantuu fi yartullee nooti keessa jiraatti guyyaan dhugaa gaafa dhufe illi qibsamtii jechuudha. Gantuu fi yartuun bilisummaarraas hin dhoowwartu. Tarii gufuusitti ta'uu dandeesse gantuun. Waan ati deemtuuf san gufuusitti taate akka ati daftee saffisaa waan deemtu san hin arganne si gochuu dandeesse. Garuu immoo kaayyoo kan keessanirraa dhibba deebisuu hin dandeessu miliyoonan itti barsiifne jedhe Jawaar. Miliyoonan jenereeshinii ammaa kun jenereeshinii gabrummaa tole jedhee baatu miti waan hin taaneef akkuma si argu kanatti guyyaa tokko Oromoon akka bilisummaa arguu danda'a. Waaqni nu jiraachisa. Guddaa galatoomi boru egaa guddaa galatoomi egaa dhimmi Oromoon kallattii kamitti siyaasni isaa harkifamaa jira kan jedhu egaa Oromoon erga qabsoon isaa bara 2018 naannoodhuma muummichi ministeera amma ofiyaa Oromoodhaan bakka bu'e jedhu kun ofiyaa mun booda Oromoon hamilee guddaadhaan cabee du'aati Haacaaluu duraayyuu sana booddee deebi'ee egaa du'aati eeyyen waan iyyaanne tunuqunna waan Oromoon takkaatti nabju namni baay'een egaa imaanaa guddaadhaan kan mootummaa kan ofitti fudhate jechoonni sarraa ba'an haalonni isaan godhatan akshiiniin isaan Oromiyaa irratti agarsiisan dogongorri tokko tokko isaa jiraatu garuu waan Oromoon itti dhoobbotaa ture yookaan immoo Oromoon oppodiyoo qabsaa hin beeku Oromoon dhaabaaf takka qabsaa hin beeku garuu Oromoon kan qabsaa hin maali dhugaa isaa abbammaan fedhe eenyuma ta'e dhugaan isaa akka galuuf yoo barbaadu sabni kun abbaa fedhe wajjin dibbee ni tumaa jechuudha sun immoo dogongora jenneen fudhannu waan hawaasa keessatti egaa kan jedhu immoo dhimmi haala yeroo Oromoo kan barbaadu yeroo hundaayyuu tokkummaadha. Tokkummaan yookaan immoo walitti dhufeenya hawaasummaa Oromoo yoo akkas yoo cime yoo tokkummaan qabaanne osoo hamma fedhe beekansi keessa jiraate wallaalansi keessa jiraate hamma fedhe bilisoomuu hin danda'u Oromoon. Namni waraanu bergeedii meeqa osoo qabaatte yoo tokkummaan hin jiraanne irra bar Tigraay akkuma tamma jette kan waraanni isaanii du'anii dhumaniiru garuu hammi hafe kun hammi du'es hammi hafes kaayyoo tokko irratti du'e
kan jiraatu immoo kaayyoo tokko irratti jiraachuu irratti walii galanii jiran eeyyan dhimma kanarratti egaa anilleen kan jedhu egaa waanuma kan kee kana tibba kana egaa waan amma kana booda dhoofnu qabxiin egaa dhuma qophii keenya irratti illee gara fixiinsatti jirra waan ta'eef dhimma ala yeroo mootu kaati jettirra waan dabalataa waan dabaladhuun qaba akkuma jetti Oromoon kallattiin siyaasa karaa nagaa yookaan immoo dippiloomaasii harkisuu kun harka laamshateera xiqqoo kallattiin isaa garuma ijoollee bosona keessa jirtu sanatti fuula isaa deeffate egaa jibbitoonni jiru jibbitoonni kun yeroo baay'ee Oromoo keessatti afarsanii shanee jedhaniitti Oromoo keessa warri Oromoo fakkaatanii waaman jiru ammuma kana jiru akkamitti deemtan jedhanii akkamitti shanee wajji deemtan jedhanii warri kanaaf immoo Oromoo kana hubachuu doon taane kaayyoo isaa tifi waan irratti Haacaaluu Hundeessaa fi akkasumas immoo jaallan isaa raman hidhaa jiran kun hidhaman beekuun dirqama jechuu barbaadeeti egaa diinni kee Oromoo ta'uun si jibba malee shanee kafaa ta'uu jibbu osoo numa dhufanii biyya kana qabataniyyuu warri piippii sila arra isaan gartee nafxanyaadhaaf gartee sirna gartee aadaawii kanaaf jedhanu jalqabuma isaanuma kanaa nyaatu maaliif piippii ta'uudhaan isaan hin dhiisan ta'uudhaan hin baatu Oromoo jedhuun caamni kalillee kanaan caamne egaa kabajamtoota hordoftoota keenya egaa sagantaan keenya gara dhumaatirra jira waan ta'eef egaa qabxii tokkoo fi lama kana booda kaafne walitti kan deebinu ta'a egaa ammaaf dhimma haala yeroo Oromoon keessa jiru egaa boruun waan baay'ee tuttuqe anis immoo hammumna kootitiin tuttuqe Oromoo kan baasu Oromoo kan bilisummaa gonfachiisu Oromoo egeree isaatitti waan inni irra dhoobutu kana dhobsuu kan baasu tokkummaadhuma qofa tokkummaadhaan egaa waan tokkummaa caaluun jiru Oromoon tokkummaa jabeessuu qaba egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma siyaasaa ergaa gala jenneen booda mootu dhumarras egaa dhaamsa fi akkasumas immoo waan jennu qabna dhimmi kun immoo dhimma waraana adda bilisummaa Oromoo irratti waan tokko lama egaa boruun nu kaasa egaa mee weellee ceesisaa kanaan booda walitti deebina ammasitti mootu egaa turtiin keessan nu faana ta'uun isiniin jedha. Hordoftoota keenya walitti deebinee dhufneerra walitti erga deebinee dhufneen booda mootu egaa dhimmoota adda addaa irratti kan Boru Hawas faana marii keenya gochaati turre yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa tirraa kaasee amma dhimma haala yeroo siyaasa Oromoo keessa jiru amma mootu egaa dhimma waraana adda bilisummaa Oromoo irraa egaa waan jennu egaa tibba kana oduu agattu dhagame Boru egaa namni tokko nama barsaa amantaati nama jabaa Oromoon egaa namni kun yeroo baay'ee nashidaa yookaan immootu faaruu qabsaa'ota Oromoo faarsus hedduusaa hojjetee uummata gurraan ga'eera egaa namni kun hidhamtoota siyaasaatii fi Haacaaluudhaaf akkasumas immoo odoo dhukkubsatu odoo aadu hidhamellee ture hidhallee ba'ee egaa kutannoon Oromoo kana booda egaa kan biyya bulchaa jiru sirna durii sirna moofaadha egaa kanan barbaannu kanan fudhannu jechuudhaan egaa waan adda addaa qopheesse egaa namni kun immoo Kamaal Eebboo jedhama ustaaz Kamaal Eebboo nama jedhamani arrammootu egaa tuuyyuu beektaa mooraa qabsootti galanii bosona jiru mee kanarraa waan tokko atis waan sitti dhagaame fi kanarraa fakkeenyummaa Oromoo fudhachuu qabus irra nuu baate sana booddee egaa qophii keenya kanumaan goolabna. Guutaa akkuma beekamu ustaaz Kamaal Eebboo waraana adda bilisummaa Oromoo wobotti dabalamuun si kakaasu saba kana kakaasuu qaba qeerroo kana kakaasuu qaba miira gochuu qaba sheeka ta'eeti silaanii nama amantiiti gabrummaan garuu Oromoo taate dhufte malee sheeka amantii filattee warra amantii tokkoo gabrumsitee warra amantii tokkoo hin dhiifne bilisoomsine kanaafu gaafa sabni kee bilisoome gaafa laftii kan kee bilisoome amantii kan keetillee bilisoome kuni maal agarsiisa karaa nagaatiin qabsoon jiru akka du'ee fi karaa afaan qawweetiin karaa gartee qabsaa'onni Oromoo kana dura irra deemaa turanii baay'ee waan tokko beekuu qabda osoo akka har'a Tigraay walii galte kanatti Oromoon torbanuma tokko walii gale san booda waliin galin torbanuma tokko odoo walii gale abbaa biyyummaa isaa hin deeffate garuu walumaa galtee saasantu baay'ee cimaadha baay'ee irratti hojjetan amantiin akka cabu kan gaafa mucaa tokko jira maqaa isaa fi bakka iddoo dhaloota isaa hodhe gaariin ta'u ijoolluma Saa'udii jirtu kana gaafa Haacaaluu wareegamu maal jedha isheeyyo biiluu Muhammad maalii nu baaseera abichuun keenya jedha mucaa South Africaatti caalaa bultumee ajjeese jedha sanni
biiluu abaluu nu baaseera kana jechuun wallaalummaadha kana jechuun gandummatti baate gandi abaluu du'e gandi keenya raanama du'e san deebi'ee nagaadha si garsiisaa jechuudha kan kun garuu hin dandeenye malee isaan wanti gochuuf yaalan hin jiru kanaafuu karaan jiru karaa qabsoo qofa qabsoodha qabsoo karaa nagaatiin haalli si mijeessa dipiloomaasiirraan beektonni keenya warroonni gartee akka seenaa jinjimoo hedduutu jiru ka gartee Profeesar Iskeel akka Dr. Heenoo Gabbisaa karaa danda'aniin itti jiru gara oolaatiin itti jiru keessattuu humni guddaan kan jiru gara Awurooppatti waan ta'eef itti jiru sun gahaadhaa miti waraana kan kee bira dhaabbachuu qabda itti bituu qabda nyaachisuu uffachiisuu qabda warri biyya jiru immoo waraana kan keetiif immoo dahoo ta'uu qabda baastee kennuun qabdu iccitii isaanii baastee diinaa kennuun qabdu karaa isaan kutan baastee diinaa kennuun qabdu bira dhaabbachuu qabda nyaachistee obaasuu qabda siif jecha jarri kun qeerroo kun akka kan keetitti nyaatanii uffatanii waan qaban irra taa'anii jiraachuu hin dadhabne saba kanaaf osoo jirru gartee sabni kun osoo nuti lubbuun jiru hin gabroomin sabni kun gartee tuffatameen jiraatamin kan jedhuuf kan ba'ani kanaafuu waraana kana bira dhaabbachuun carraa biraa hin jiru Oromoo waa lama filachuu qaba qabsaa'ee karuma danda'u especially kara waraanati qabsaa'ee maaliif yoo laalte waraana Eertiraa fidaa jira waraana naannoo Amaarraa fidaa jira garaagararraa fidee Oromoo cabsuudhaaf kan wanti inni hin goone hin jiru nama waraana sitti dhoofi dippiloomaasiin ittiin deemtu dippiloomaasii beektonni fi hayyoonni Oromoo haala jiran hamma danda'anii socho'aa jiru rakkoo addunyaanis gartee itti dippiloomaasiin Itoophiyaa zeerootti akka deebi'e namtichi gartee nama gartee genosaayidii hojjetu ethnic cleansing hojjetu akka ta'ee fi gartee nama gartee nama badaa akka ta'e namu hubateera addunyaan guutuun barteetti garuu akkuma Dr. Mararaan jedhe faranjii fi waaqni illee nama maali bira dhaabbatu nama jabaate bira dhaabbatu akka sabatti gaafate jabaatte har'a Tigree maaliif wajjin taraaddaruuf deema waan humna qabaaniif gaafa odoon Oromoo akkasitti wajjin qabaatanii boruu jaalmarroo yaamee wajjin gattaa'ee haasaa jechuudha kanaafuu miliyoona 60 jenna miliyoona tokko osoo leenjifne baha Afrikaa saniif humna gaa qabna garuu walii galteen qabna wal kenninaa wal qoonnaa wal nyaachifnaa kun dhaabbatee akka Oromoon gartee salphinatti deemaa jiru kanaaf gartee salphina kana jalatti hin kufne namni hundi hamma danda'u hidhachuu fi hidhachiisuu fi waraana kana jabeessuu irratti hamma beekumsa kiyyaa akkasii waraana kana jabeessuu irratti gartee hojjechuu qaba ka jedhu yaada guutaatillee yaada jiru dabartee marii keenya asumaan goolamna baay'ee galatoon egaa guddaa galatoomii Boru Hawaas egaa kabajamtoota hordoftoota keenya nus kan isinitti dhaammannuu fi akkasumas immoo dhaammannoon keenya xumuraa egaa waraana adda bilisummaa Oromootiin egaa mootummaan nagaa barbaadu nagaa buusuu barbaadu Oromoorraa ajjechaa dhaabuudha guddaan yoo waraanni kunis nan barbaachisu jedhe egaa Oromoon qeesaa irratti qeema ofii qabu irratti qeema ofii qabsaa'ee isaanumaa bilisoomsa irratti deebi'ee gaafa du'ummotu waan baay'eetu namatti dhaga'ama egaa qophii keenya har'aa kanumaan goolamne yeroo itti aanummootu qophii haaraa qaban yookaan immoo waan biraatiin walitti deebina kabajamtoota hordoftoota keenya egaa immoo yaada dhumaatii fi akkasumas immoo goolabbii marii keenyaaf ta'u egaa Boruun nu dhaame kanumaan kan goolamnu ta'a isinis waan wajji turtanii egaa qophii keenya amma dhumatti dhaggeeffataniif guddaa galatooman isiniin jennaa walitti deebinee egaa qophii keenya marsaa ta'anuun kan wal arginu ta'a kan isin faana ture ammas guutaa nashaati akkasumas immoo hiriyaa koo fi nama jaalladhu Boru Hawaas wajji taaneeti kan marii kana gaggeessaa turre milkoo Orootuubii subscribe like gochuudha yaada keessan nu qoodan isinin jedha galatooma buruttan isin dabarsee yaada keenya goolamna galatoomi guutaa atillee sitti habaru ana qofaa miti hedduutu jiru quuqamtoonni sabaa ka as keessa jiranii waldoolee garaagaraa akkuma roofun tana jette namoota garaagaraa yaamtee yeroo garaagaratti nama lama osoo taane 5-10 taane waa'ee Oromoo irratti yaada bal'aa kaasne hawaasa biyya kana keessa jiru akkamitti katattaafachiisuu qabnu qabsoo Oromoodha karaa dippiloomaasiitiinis ta'e karaa gartee hidhannootiin akkamitti ka jajjabeessuu qabnu irratti kana boodallee jajjabaadhuti yoo nuti illee rafne nu kakaasii nu fidiitii wanta akkasirratti ka dubbannuuf tattaaffii godhi siin jedha galatoomi egaa daawwattoota hordoftoota keenya anis garuma kanaan nagaa isatti dhaammachuu barbaada artistii fi gartee tattaafataa lafaa dhufaa fi obboleessa kiyya guutaa nashaa
gartee asirratti naaf feeruu keetiif baay'ee tokko galatoomii siin jedha. Itti fufuu qaba dhaabbachuun qabu. Saganteeffannee sagantaan itti deemuu qabna namoota hedduu affeeruudhaafis karoorfachuu qabda siin jedha. Galatoomii egaa waaqni egaa nagaa nu haaleelu guyyaa itti aanutti walaa agarru siin jedha. Galatooma nagaatti horaa bulaa.